uumamuu isaatiin nama adda kan godhu bineensarraa, jaldeessarraa, leencarraa kan inni ittiin adda ta'u namni wantoota gurguddaa shanan tokko lafa isiniif kaa'uu nan danda'a. Inni tokkoffaan Waaqayyoon fakkaata. Aboo Waaqayyo itti kenneetu harka jira. Itti gaafatamummaa itti kenne Waaqayyo. Bakka jirtan mana jirtan keessa taate harka keessan ol kaasana duukaa kadhadhaa. Ilaa harki Waaqayyo isin qaqqaba. Iddoo jirtan dhukkubsattee sireera jirta yoo ta'e, boqonnaarra jirta yoo ta'e, viidiyoon kun sibira kan ka'e haala lolaa keessa qabu jirta yoo ta'e, rakkina keessa jirta yoo ta'e, daqiiqaa kanaa jalqabee sa'aatii kan harki Waaqayyo harka kee qabe. Isaayyaas 41 lakkoofsa 10 irraa akkanadha. Egaa anis wajjin waan hin jiruuf hin sodaatin, harki koo mirga harka kee mirga jabeessee qabee jira. Rakkina amma keessattuu keessaa kan si baasu harki Waaqayyo harka kee qabeera. Kiristoos namicha Naazreetiin bilisa baa hidhaa keessa ni hiikeera. Nagaan Waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleessi keessan lallabaa wangeelaa Takkaaleen Tasamaan jedhama. Mata duree of ilaaluu jedhu yeroo dhiyootti karaa YouTube kootii Light for All Generation yookaan LGTV kan jedhuun yeroo dhiyootti isin qaqqaba. Akkamitti akka of ilaallu erga of ilaalle booddee maal akka ta'u barsiisa walitti fufiinsaa jechaadha. Ammasitti like share gochuudhaan YouTube koo subscribe gochuudhaan akkasiin eegdan amantii guddaa sirraa qaba. Galatoomaa.